Baay'ina uummataa Itoophiyaa keessatti dhibbentaa 60 ol ka'an ta'an umurii dargaggummaa keessa kan jiran akka ta'an yeroo garaagaraatti miidiyaalee adda addaatiin waan dhageessan waan dubbiftan irraa hubattaniittu jedhee yaada. FIB'n umurii isaa waggaa tokko kana keessatti qophiiwwan barsiisoo bashannansiisoo ta'an isin biraan ga'aa ture keessa dargaggoota irratti xiyyeeffachuudhaan qophiin nuti isiniif dhiyeessaa turre tokko qophii utubaa biyyaati. Qophii utubaa biyyaa waggaa kana isiniif dhiyeessaa turre keessaati qabxiileen adda addaa irratti xiyyeeffachuudhaan waan isiniif dhiyeessaa turre gabaabaatti cuunfinee yerootti isin biraan geenyu ta'a. Qophii kana keessatti gama ispoortiitiin, gama hogbarruutiin, gama dinagdeetiin akkasumas immoo gama bifa adda addaa of keessatti qabateen gama barnootaatiin namoota adda addaa dubbisnee isin barsiisuudhaaf yaalleerra. Egaan qophii kana keessaati warra baay'ee murteessoo ta'an isaan kana walitti cuunfinee kan itti isin biraan geenyu ta'a. Qophii kanarraa maal barattan, maal hubattan, maal akka sirreessinu barbaaddu. Qophii kana muraasa isaa isin daawwachiifna. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'aan hawwii keenya. Hanga xumuraatti turtii gaarii. Biyyaa fi dargaggoo akkamitti ibsitame? Egaa biyyaa fi dargaggoo akkaataan itti ibsu egaa lamaan isaaniiyyuu walitti hidhata qabu. Fakkeenya gabaabaa tokko yoo fudhannee biyyaa fi dargaggoo hariiroo isaan gidduu jiru ibsuudhaaf manaaf utubaa jennee fudhachuu dandeenya. Egaa sagantaan killee sagantaa utubaa dhalootaati. Sagantaa maqaa bareedaa, maqaa cimaa, maqaa humna qabudha. Egaa sagantaa dhalootaaf utubaa ta'uu inni hojjeta jedhee sinana mana jabaadhu. Egaa biyyaa fi dhaloota, biyyaa fi dargaggoo yoo walitti finnu akka manaaf utubaati. Manni keessattuu mana baadiyyaa keessatti ijaaramu kan mana citaa jechuudha. Manni utubaa qabaa. Utubaan sun immoo mana sanaaf hundeessaadha. Kanaafuu dhalootni mana sanaaf utubaadha. Fakkeenyaaf manni utubaa malee hin dhaabatu, biyyi dargaggoo malee hin dhaabatu. Kanaaf akkuma sanatti manni utubaa malee mana hin jedhamu, dallaa jedhama malee. Akkasumatti immoo utubaan mana malee utubaan jedhamu, muka jedhama malee. Akkasumatti immoo gara dhalootaatti yoo finnu dhalooti biyya malee hin ta'u, biyyi dhaloota malee hin ta'u. Kanaafuu biyyi kan deeggaramuun dhalootaan jechuudha. Kanaafuu dhalooti tokko, dargaggoon tokko biyyaa fi utubaadha jechuudha. Kanaafuu hariiroon isaan gidduu jiru baay'ee cimaadha. Akka manaa fi utubaati. Walirraa addan bahanu, waliin jiraannaa, waliif jiraannaa jechaa waliin jiraatu jechuudha. Waliif utubaata. Akka manaa fi utubaa jenne sana kooriidha, faawundeeshiniidha jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma warri injiinarootaa yoo mana ijaaran faawundeeshinii isaa cimsanii ijaaruu jalqaba. Miliyoonni guddaan kan bahu faawundeeshinii isaa irratti. Fooqiin kun yoo ijaaramu miliyoonni guddaan faawundeeshinii isaa irratti ba'ee jira. Kanaafuu faawundeeshiniin isaa cimaa taanaan manni sun cimaadha jechuudha. Faawundeeshiniin biyya kanaa jechuun dhaloota. Dhalooti kun cimaa taanaan biyyi kun egeree qabdi cimtuudha. Kanaafuu hariiroon isaan gidduu jiru akka manaa fi utubaati jennee ibsuu dandeenya gabaabumatti. Dhalooti amma jiru kun xinnoo ishee abbootii keenya irraatii wanti adda nu taasisu jira. Sun afaan keenyaan barachuun, afaan keenyaan barreessuun, dubbisuun sun ilaalcha keenya irratti illee dhiibbaa guddaa qabaateera. So dhalooti kun caalaatti dhaloota Oromummaa isaa beeku, dhaloota Oromiyaa isaa beeku, dhaloota duudhaa Oromoo beeku, dhaloota seenaa Oromoos beekudha. Sun caalaatti dhaloota dammaqaa isa taasiseera. Consciousnessiin kan dhufu barumsa irraati, beekumsa irraati. Akkaataan itti barattu, imaammati ittiin barattu, afaan ittiin barattu murteessaadha. Warri saayinsii qorqalbii yeroo waa'ee afaanii dubbatan afaanni afaan garaa yookaan afaan onnee fi afaan sammuuti jedhanii qoodu. So afaan nati abbaa fi haadha kee irraa barte afaan garaa keeti. Yoo waaqa kadhattu, yoo jaalala kee himattu afaanuma garaa keenya yoo dubbatte sitti tola. So afaan garaa keenya, afaan onnee keenyaan gaafa barannu ilaalcha keenya, eenyummaa keenya baay'ee boocuu danda'a. Afaan namaatiin gaafa barattu garuu, afaan saba biraatiin gaafa barattu garuu afaan sammuu kee ta'a malee afaan onnee kee sitti ta'u. Iddoo kunuunsaa jedhe irratti dhugaadha waan dabalu qaba. Wanti hunduu yeroo darbe namaa gala beektaa. Erga yuunivarsiitii gallee waan baay'ee argine. Achitti biiziin ta'uun keenya yeroo hunda hojii, assaayimentii, piroojeektii maal jennee oliin gadee fiiguun keenya yeroo erga yuunivarsiitii gallee nu gale. Beektaa achi keessatti akkuma dura siin jedhe maatiidha. Barataanis maatiidha,
Barsiisaanis hojjetaan hunduu maatiidha jechuu dandeessa. Namni yoo dhukkubsate hunduu dhufee si gaafata kilinikni achi keessa jira. Kilinika achi immoo baasanii si geessu. Hospitaala kan Adaamaa rileeshinii alaas qabu waan ta'eef. Kuni akkasittiin akka ijaatti nu ilaalaa turuu isaanii erga yuunivarsiitii galee namni abbaa keessiin jedhu hin jiru waan ta'eef yeroo sana ergasii naa gale. Gara dhaloota qubee dhufnee addummaa isaa hogguu laallu waan gurguddaa kaasuu qabnu sadifaa jira. Inni jalqabaa immoo carraadha. Dhaloonni kun carraa guddaa qaba. Carraan kunis ofiisaatu roogota garaagaraa qaba. Carraan inni jalqabaa dhaloonni ammaa kun dhaloota karaa haxaahee dhufe miti. Tusii bu'aa bahii gaarreenii fi hallayyaalee karaa walqixxaataa hin taane karaa caccabaa irra hin dhufne dhalli kun isa dura Oromoon qabsoo yeroo jalqabaa Oromoon bahaa fi lixatti waliin beeku karaan fagoodha. Isa qofas miti karaan caccabaadha kan tolfame miti. Dhaloota kana karaa carra qabeessummaadha inni jalqabaa karaan mijateef. Yoonni fi Elemoo Qilxuutii fi Taaddasaa Birruu wal baruudhaaf yeroo dheeraa fudhateetta. Kanaaf arra karaan akkasanii dheeraa miti. Elemoo Qilxuutii fi Magarsaa Barii Abaluu fi Abaluu jennee warra waamnu bira hogguu dhaqnu jaarraa abbaa gadaadhaa Waaqoo guutuutii hojii wal baruuf yeroo dheeraa fudhatee ta'uu danda'a. Sababis karaan dhiphaadha, carraan karaan jiru. Karaan bu'aa bayiidha. Arra garuu dhaloota kana kadda godhu carraa keessaa inni jalqabaa karaa hogguu ta'u carraa keessaa inni lammaffaadha ammoo carraa barsiisonni naannoo tokko sossoo'uudhaan dhaloota kaan caalaa waliif fiduu walitti dhufuuf carraa guddaa qabaate fakkeenyaaf ijoollummaa kiyya yeroon baradhu barsiisonni kiyyaanii nama Harargeedha nama Onoo Birraa ta'ee barsiisonni kiyya ijoollee Wallaggaa dhufan ijoollee Arsii dhufan ijoollee Shawaa kana Amboo dhufanii hungaa carrooma keenya argisiisa. Kan qofas miti kaarikulumuma barumsaa sirna saba keenyaaf gaariin taane keessa osoo jirru garuu keessaan sabboonummaan barsiisota keenya keessa jirus carraadha. Warri dura immoo barsiisonni sabboonummaa keenya kan balleessu fakkeenyaaf adeerran kiyya isumman kiyya arrabsamanii abaaramanii mana barumsaa dhiisan. Nuyi garuu hin dhiisne sababis namni nu barsiisu carraa barsiisaa gaarii argachuu arganne inni jalqabaa carraadha kan hin jeef kanaafi inni gara biraa immoo dhaloota kana inni adda godhu teeknooloojiinis dhaloonni kun keessumaafuu miidiyaaleen karaa salphaa ta'een dhala kana gidduutti babal'ate. Akaakoleen keenya ishee Maammarra Shaaffaan gara Moqdishoo deemaniiti reediyoo afaan Oromoodhaa jalqaba achirraa haasawanii isumaahuu galgala dhagahuudhaaf carraan isaa dhiphaadha. Kanaafis sirni san carraa miidiyaa afaan Oromoodhaa babal'achuu ta'ee jira. Tolemee dargaggoonni akkamitti biyya utubuu danda'u? Ofii keetiyoo akkamitti biyya kana utubaa jirta moo akkam? Egaa hundumti keenya gahee qabna biyya kana utubuu keessatti. Egaa dargaggoon akkamitti biyya kana utubuu danda'u kan jedhu irratti dargaggoon humna guddaa qabu, dargaggoon enerjii qabu, paashinii qabu as keessatti. Dargaggoon waan tokko hojjechuudhaaf humna qaba. Akkasumas fedhii immoo qaba. Keessattuu dargaggoo yoo jennu keessattuu umriin isaanii 15 hamma 40 kan jiru golden period yookaan warqammaa gizee yookaan immoo yeroo isaa baay'ee barbaachisaaf murteessaa ta'ee jechuudha. Yeroo kana keessatti dargaggoon hojjechuudhaaf fedhii qaba, hojjechuudhaaf immoo humna qaba. Keessattuu akka Itoophiyaattis akka Afrikaattis yoo fudhanne Africa is the youngest continent jedhu. Umrii dargaggootaatiin kan guutamte persentiin 70-60 Itoophiyaa keessattis Afrikaattis dargaggootatu baay'ata. Dargaggoon kun enerjii qaba, dargaggoon kun humna qaba. Kanaaf dargaggoon kun biyya kana jijjiiruu danda'a. Kanaaf wanti godhamuu qabu dargaggoon humna qabu, enerjii qabu kana gara misoomaatti, gara guddinaatti, gara biyya ijaaruutti yoo deebisee waan guddaa hojjechuu danda'a. Maal jedhu namoonni youth are like nuclear power jedhu. Dargaggoon akka humna nucleariiti jedhu. Humni nuclearii wisely haalaan yoo itti fayyadamtee enerjii kenna. Ibsaa maddisiisaa, sound systemii kana maddisiisaa, kaameraa kana hojjechiisaa, enerjii ta'a nuclearii jechuudha. Yoo immoo haala malee itti fayyadamtee dhaloota mancaasa. Yeroo waraana addunyaa lammaffaa Ameerikaan Jappaan irratti boombii buustee magaalota Hirooshimaa fi Nagaasaakii irratti magaaloti sun hin barbadaa'anii hamma har'aatti effektiin sun dhaloota mancaasaa jira jechuudha. Kanaafuu dargaggoonis akkasuma jechuudha. Dargaggoon enerjii qabu jenneerra, paashinii qabu jenneerra, enerjii kana biyyattiin ittiin fayyadamtu taanaan hin mancaasaa jechuudha. Enerjii kana itti fayyadamnaan hin biyya jijjiiraa jechuudha. Kanaafuu enerjii qabu kana, humna qabu kana, fedhii qabu kana, dandeettii qabu kana immoo gara biyya ijaaruutti deebisuun baay'ee barbaachisaa fi murteessaadha. Barattoonni achi ba'anii akkuma nama iddoo ta'etti baratee bahee osoo hin taane ispeeshaaliidha dhimmichi dhimma hawaasaati. Maallaqa armee Oromoo fi abbaa Oromoo irraa baranne. Ammaan waan yeroo hunda kitaaba irrattis qeequ namni jabaan barnoota danda'u tooppi kan ta'e biyya alaatti ergamuun ergamee achitti hafuun suni mataa aarsaa kennu jechuudha.
Anis sanatti namanu akka kootti deemee barachuun mirgadha haa baratu rakkoon qabu. Garuu namni baratee biyya alaatti qarshii fi jireenya qananiitiin hafuun guddisanii ormaa kennuu sana natti fakkaata akkasitti namana waan ta'eef barattoonni keenyallee ilaalcha akkasiitu nu keessa ture. Yoo danda'ama ta'e namni fayyaa baratu tokko hospitaala jabaa hospitaalli mootummaa amma biyya kana keessa jiru parastaamool iddoodhaa bitattu hin jiru beekama alaa deemtee bitatta. Haati Oromoo qarshii baastee nu barsiifte silaa isa kanallee argachuu qabdi waan ta'eef barataan kun fayyaadhaan bahi taanaan hospitaala jabaa wayii ijaaree uummata kana akka tajaajilu. Inni koonistiraakshiniidhaan bahi akkasitti. Isa keessa ammoo sooshaaliin hin jiru yoo ta'e liidarshiippii akkamitti akka baratu waan akkasii yaadaan jira sadarkaa yaadaatti dhaqun. Gara fuulduraatti immoo goona wanti nu dhorku hin jiru waan ta'eef kanaaf asooseeshiniin suni waanuma akkasii wal deeggarsaa wal to'annaadha. Inni kan biraani akka Deboo injiinaringii PLC jechuudha. Waan isin hojjettan tokko weebsaayitiin Reekaboot jedhamanatti fakkaata. Yoo dogoggoruudhaa baaddee kana hojjettaniiti kan isin jirtanii mee weebsaayitiin inni kunoo maal hojjeta daawwattoota keenya al tokkotu itti argisiifte. Reekaboot.com maal hojjeta? Maal yaadne akkuma walii galatti amma sarviiziin garaagaraa kanii e-commercein garaagaraa yookiis immoo online shoppingin jalqabameera. Normally kanfaltii irratti rakkisaa jira innis gara hojiitti jira jechuudha. Gaafa kana goonuu nuti maal yaadne namoonni baay'een waan tokko diizaayinii garaagaraa mana ta'anii hojjetu. Garuu suuqii yookiis immoo shooppii mataa isaanii banatanii hojjechaa hin jiran. Biizinasii kan qaban gaafuma keessumaa East Afrikaa irratti viyuu garaagaraa qabu. Badhaasa keenya keessaa tokko ji'a 3 fi Gaanaa yookiis immoo Keeniyaa gubbaa irratti ji'a 3 fi tireeningii qabna. Tireeningii ji'a 3 kana keessatti guyyaatti daqiiqaa 4 waa'ee biizinasii kee piis goota. Kan keenya inni jalqabaa gabaabaadha. Waan ta'e dubbattee fixuu dandeessa. Kanarraa namoonni piroodaaktii isaanii irratti asirratti aad godhan yuunik piroodaaktii kan ta'e naannaa isaaniitti kan argamu godina kam keessatti kan argamu. Fakkeenyaaf Jimma keessatti yuunik piroodaaktiin argamu maanni yeroo baay'ee mukarraa wanti hojjetaman bobbocni garaagaraa minjaalli kan bunaa fi yookiis immoo Reekabootii jedhamee kan beekamu jira kan minjaalli kan teessuma kan amma kan bunaatti koffii teebiliidha koornarii kan suurri irra dhaabatu jira bobbocni garaagaraa kan mana ittiin babbareechan as keessa jira algaan faa TV staandii faa bifa addaatiin kan hojjetamantu jiru jechuudha. Innaa isaan kasii kana maal yaadne nuti warra lookaalii hojjetaman lookaalii namoonni hojii qaban shooppiin qabanii garuu asirratti piroodaaktii isaanii yoo nu biratti ergan daboo injiinaringii irra galanii yookiis asirra galanii yoo nu ergan nuti asirratti argoonaa fi beeksifamuu hin qabu beeksisnaa fi gurgurtaa kan qabus karaa sanaan gaafa ajajan isaan waa bira dhaqaa jechuudha. Kanaaf sarviisii kana jalqabne irra gara jalqabaa firiidhaan kan isaan fayyadamanii boodarra gaafa gabaan isaanii beekamee kanfaltiin qabu boodarra garuu gaafa isaanii beekamaa dhufu tajaajilli isaanii gaafa beekamaa fi dhufu kunis guddachaa deema sababni isaa amma carraa nuti arganne egaa biyyoota 44 irraa dhufu achuma gubbaarratti immoo investeerota garaagaraa dhufa. Nuti qofaan Itoophiyaa bakka buunee achi dhaabachuurra biizinasii tokko qabanne biizinasii biyya keenya keessa jiru walitti qabnee fuunee dhaqne carraan isaas hin bal'ataa investeerris waan baay'ee irraa argachuu danda'a biyya kana keessattis investi gochuu danda'a jechuudha. Diizaayinii barbaade hojii barbaade ta'uu danda'a. Kan World War irratti jechuudha yeroo sana keessa Ameerikaanii yeroo itti dinagdeen ishee dho'ee addunyaa irratti mul'ate addunyaa kana irratti giiftii addunyaa kanaa ta'uu kan isheen dandeesse especially yeroo second World War yookaan waraana addunyaa lammaffaati jedha seenaan yeroo dubbatu. Haala amma deemaa jiru kanaan yeroo itti weerarri uumamaa kun immoo jechuudha COVID-19 kun yeroo itti addunyaa tuqee jiru kana keessa yeroo addunyaan dinagdeen ishee kufee jiru kana keessa addunyaa irratti biyyi haaraa taate ba'uu dandeessu jirti. Biyyi akka kana addunyaa kana irratti ba'uudhaa fi carraa qabdu jirti. Biyya kamtu waan akkasiitiif carraa qaba inni jedhu yaaduun rakkisaa ta'uu danda'a. Biyyatti kanaaf garuu carraa wayii fideen dhufa taasila isa jedhuun waa tokko yaada eeruu barbaade. Agartee biyyoota Awurooppaa kana biyyoota akka Ameerikaa kana biyyoota akka Far East warra akka Japaan warra akka Chaayinaa fi Saawus Kooriyaa kana dinagdeedhaan addunyaa irratti gara mataatti akka isaan ol ba'an kan isaan godhe rakkoodha. Rakkoon akkati qaawwaa barbaaddu si godha. Akkati baay'ee innoveetivii taatu si godha. Akkati way out barbaaddu si godha.
COVID-19 namoonni baay'een addunyaa kana jijjiiran warra manatti cufamee galanii ta'anii quality thinking yaada baay'ee calalaa ta'e yaadanii yaada haaraadhaan fudhatanii bahanidha. Carraa akkasii nu fidee dhufuu danda'a ta'a. Fakkeenyaaf Itoophiyaadhaaf wanti kun silaa biyya kana keessa nagaan jiraate. Silaa biyya kana keessa tasgabbii amansiisaan jiraate. Sabaaf sablammii gidduu tokkummaaf jaalalli guddaan jiraate. Itoophiyaa mataa Afrikaa godhee ba'uu danda'a jedheen yaada. konkolaataan kun warra qaama hin qabneef yeroo majamara kaayyoon koo kan gara kalaqaatiif konkolaataa walitti fidee wiincharii adda addaa hojjechuudhaan warra qaama hin qabne akka salphaatti itti zooranii hojjechuu hin danda'u. Waan xiqqoo ishee qabaatanii naan kana qabaatanii naan hojii jara suuq badaratiidhuma kana zooranii ittiin hojjechuu hin danda'u. Bifa barbaadaniin immoo hojjetamuu hin danda'ama. Kanaaf amma luka 3 abbaa luka 4 hojjechuu hin danda'ama ግን gara ibsaatti kan hin qayyaruu barbaadu. Afrikaa keessatti biyyoota arbaa amma kaasne sana keessattis rakkinni guddaan kan uumameef baay'inaan maaliif biyyootni hooggantoonni namootni gurguddaan namoota siyaasarra dinagdeerra jiran dargaggoo akka carraa gaariitti akka opportunity osoo hin ta'in akka crisisitti fudhatan akka crisisitti akka challengeetti fudhatan taanaan challengii masitti ta'a garuu dargaggoon challengii miti dargaggoon eebba dargaggoon carraa gaariidha maaf jennaan humna qaba maaf jennaan paashinii qaba fiiga jennaan hin fiiga hojjedhu jennaan hin hojjeta kakka'umsa qaba. Isa kana immoo akka opportunity itti fudhatanii namoonni siyaasa keessatti dinagdee keessatti iddoo hundumaa jiran dargaggoota kana barsiisuudhaan carraa kennuudhaan deeggaruudhaan duukaa bu'uudhaan homtuu nu dhaabu. Akka kootti ofirraa yeroo jalqabu ani akka durbaatti akka dhiiraatti jedhee yaaduu hin danda'u. Sababiin isaas dhiiraa gadi ta'ee buleen beeku jechi dhiiraa gadi ta'een beeku. Kanaaf akka dandeettii kootti dhiirri na caalus jira. Kan nagadis jira akkasuma durbina caalus jirti kan nagadis jirti kanaaf akka dhiiraatti akka durbaatti osoo hin taane akka barattuutti yeroo yaadu bakka guddaa nan ga'a akka dubaraatti osoo hin taane akka dandeettii kootti nan ga'a jedheen yaada. Eenyu miidhame isaaf miidhame maal akka ta'e beeka isaaf bu'aan maal akka ta'e waan beekuuf waan baratee fi dhalooti kun qabsoo karaa hidhannoo maleessaatti hedduminaan hirmaate sun sirna hidda gadi fageeffate buqqise. Kana keessatti abbootiin siyaasaa, hogganooti siyaasaa anatu hagana shoora taphatee, anatu hagana shoora taphate jedhanii irratti walaafalman malee qabsoo Oromoo kan lafarra buusee jijjiirama qabatamaa fide qeerroodha. Isa kana addunyaan irratti walii gala. So qeerroon siyaasa Oromoo fuulduratti harkaanfachiisuu keessatti humna guddaa ture. Garuu hagam immoo bu'aa argate inni waa hundi keenya itti gaddinuudha. Bu'aa hedduu hin arganne garuu yeroo baay'ee bu'aan wanta ijaan arginu qofaas miti. Bu'aan siyaasaa waan ijaan arginu qofaas miti. Gara fuulduraattis ammoo so dargaggoon kun hin fayyadamne taanaan Oromoon hin fayyadamne. Dhaloonni kun siyaasa duwwaa dhaaluun barbaachisaa akka hin taanetti namooti kaasan jiraachuu danda'u. Dinagdeedhaanis rool moodelii qabaachuutu irra jiraata. Barnootaan rool moodelii qabaachuutu irra jiraata. Qubee jenereeshiniin amma jiru kuni isa kanarratti yaaddisin gorsisin laattan maal fakkaata? Dinagdeen teessumaan hin dhuftu. Hawwiin hin dhuftu. Gomjoo jettan isin. Gomjiin hin dhuftu. Hawwiin kajeellaan waan fennu miti. Dinagdeen hojjechuu gaafatti, carraaquu gaafatti, murannoo gaafatti, roogarra bobbahan irratti fruitful ija qabeessa ta'uu gaafatti. Kanaaf dhaloonni kun gara siyaasaa qofa osoo hin ta'in gara dinagdeedha. Hojiitti amanuu qaba. Hojiitti amanuuf ammoo beekumsi waa'ee hojiidhaa jiru isa duraarra fooyya'uu qabaa jee yaada. Itoophiyaan uummata miliyoona 110 qabdi. Uummata miliyoona 110 kana keessa kennaa addaatu jira.
kennaan addaan kun otoo bahee biyyattiitu jijjiiramuu danda'a. Kanaafuu dargaggoon tokkoffaa irratti what's my passion, what's my vision, what's my life purpose, kaayyoon koo maali, kennaan koo maali, dandeettiin koo maali, maaliif uumame. Kanaafuu isa kana gaafachuu qaba. Nuti asitti faashinii qonnaa isaan uffata hojjetanii gara keenyatti darbatuun uffata binnaa isaan immoo research and development irratti invest godhuu hin dubbisu hin baratu addunyaa hoogganaa jiru. Kanaafuu dargaggoon keenya uffata irratti otoo hin ta'in istaayilii adda addaa irratti faashinii irratti Nike, Adidas akka Ronaldootti akka abalootti uffadhaa otoo hin ta'in sammuu isaa irratti invest godhee mul'ata keessa isaa jiru sana beekumsaan deeggaruun barbaachisaadha. Inni kun barbaachisa. Namni keenya garuu searching godhu waan dhagahuun barbaadu. Waan wal fakkaata piroogiraamii baay'ee TV irratti yoo ilaalte namni tokko addiktii yoo ta'e sagantaa siyaasaa hordofa yoo ta'e TV tokko irratti piroogiraamii tokko irratti yeroo isaa irra deddeebiidhaan kana waan wal fakkaataa dhagaa waan wal fakkaataa bara. Kanarra garuu more of karaa teekinooloojiitiin wanta jiru oopshinii garaagaraa uumee sammuu isaa keessa yoo kaa'e yaaduma isaa bal'ata. Jireenyuma isaa isaaf salphata malee akka carraa ta'e bara darbee yeroo Meest Afrikaa naannoo Green Innovationii yeroo badhaafamnu sanatti hundumtu kooppereeshinii sana keessa jiru. GIZ keessa jira. Kallattiidhaan kan nu badhaase CTA kan jedhamu jira. ATN keessa jiru. Ministeer of Innovation, Ministeer of Science Technology illee waliin ta'aniitu kan sana quba qabu. Sana darbee garuu badhaasa qarshii yeroo sana arganneen alatti nus waan gaafanne hin qabnu yeroo baay'ee hojii baay'ee biizii taanee jimmastis waan hojjechaa turree fi asitti dhiyeenya waan hin turreef baay'ee gaafannee waan dhabnee amma yoona komii dhiyeessinu hin qabnu. Akka dhuunfaatti garuu maanni wanta kaasu barbaadu gaafati waa hojjettuu kee argee namni dhufee ofiisaatti si barbaadu qaba jedhee namanan. Akkuma miidiyaan amma hojii keenya argee maal jedhee dhufee nu gaafate kana hojii miidiyaan hojjetu isaanis hojjechuu qabu. Ati waan hundumaa ta'uu hin dandeessu. Amma namni yaada qofaan biyya biraatti amma yaada kee qofa gurgurattee jiraachuu dandeessa. Yaada biizinasii qofa tokko xiqqoo qabaannaan yaada sana gurgurattee ati miliyoonara biliyoonara taatee hojjechuu dandeessa. Namni dhufee akkamii maal hojjechaa jirtu jedhee parsonaaliis dhuunfaan wanti nu gaafate hin jiru. Amma jalqabbiin jiru garuu akka ministeera sanaatiin wanti nu bira ga'e hin jiru. Akka Jimmaa Yuunivarsiitiitti garuu wanti jiru Jimmaa Yuunivarsiitii piroojeektii kana skiil gochuudhaaf nu wajjin hojjechuudhaaf baay'ee dedikeet ta'anii nu gaafachaa turanii baay'ee nu hordofaas jiru. Keessumaa erga miidiyaa irratti baanee as hojii keenya arganii baay'ee nu hordofaa jiru iddoo addaa nu kennaniiru. Wanta mijachuu qabu hundumaa dhiyeessaati sinii dhiyeessina kan jiru piroomiisiin jira. Achitti akkuma isin jedhe namni hunduun dubbisaa qayyabataa taa'uun hin jiru jechuudha. Hojii dhabdee akkasuma taa'uun hin jiru. Barannaa yeroo dheeraa barumsatu jira. Barumsa sagalitti yoo fidne isaati 11tti immoo kaatitooriin waamamna. Yeroo baay'ee barumsa irratti dabarsina. Kanarraan kanaaf immoo galgalan dubbisnaa yeroo sanbataa dubbisnaa kanaaf yeroo dheeraadha kan dubbisnu ture. Wanti asitti akka hanqinaatti natti mul'atu irra deddeebiin hin jira. Jecha fakkeenyaaf kutaa 9 jalqabee hanga kutaa 12tti barumsa ammatee kan wal qabatee ta'eyyuu garuu ammatee wal fakkaataadha. Fakkeenyaaf kutaa 9 fi kutaa 11, 10 fi 12 wal fakkaataadha. Kanaaf wanta kutaa 10tti barattee dabartee kutaa 12 isuma baratta deebitee waan ta'eef isuma irra deebita. Wanta haaraa barachuudhaaf xiqqooshii hanqinni jiranatti fakkaataa achirratti jechi waanuma dubbisne irra deddeebine dubbisaa oolla yeroo dheeraa qabna waan ta'eef jechuudha dubbisuunis dirqama waan ta'eef hin dubbisna yeroo baay'ee. Barattoonni keenya akka yaadamanitti iddoo yaadamaniin ga'u jedhee tanan yaada maaliif namni guddaa yaaduu eegaleera taanaan guddaa akka yaadeen ilaalchisaa nan danda'a jedhee ka'eera taanaan wanti fuuldura goree dhoowwu hin jiru. Kanaaf barattoonni keenya kana hin ga'u jedhee tanan yaada. Odeeffannoo yuunivarsiitiileerraa barattoota keenyaa nan qaban akka nama dhuunfattis asooseeshiniis anatu dursa waan ta'eef asooseeshiniin dhaabuudhaaf deemu jira. Odeeffannoo isaanii amma qabutti barattoonni keenya qabxiidhuma gaarii baay'ee gaariinis jira gaariinis jira kanaa gadi garuu hin jiru. Odeeffannoo qabaa baay'een isaanii yuunivarsiitii 4 fidanii warri fiildii jijjiiran jiru warri iskoolarshipii ala deeman jiru. Warri immoo achumatti performaansii gaariidhaan jiranis jiru. Bagana gaannoo ideen. Maarshaal aartii kun gufuu jedhee gaafa adda ba'u ispoortii kan irraa kan adda isa godhu
walqixxummaa fayyadama isaatii irratti. Maaliif yoon jedhee harka 50 harka irratti xiyyeeffata, harka 50 miila irratti xiyyeeffata. Dhibba keessaa walakkaa harkaaf miila irratti xiyyeeffata. Isa kanaaf ispoortii kan irraa addummaa qaba. Biyyi keenya ammaa Itoophiyaan kiraayisisii garaagaraa keessa kan isheen galtee jirtu akkuma amma kaasaa turtanii kiraayisisoota jiran kana keessa amma hojii malee hawaannisi oomisha biyya kana keessa jiru baay'ee isaa gaaga'ama guddaa geessisaa jira waan irratti jechuudha. COVID-19 jira. Sana faana immoo waa'een elekshinii illee biyya kana keessatti jechuudha paartilee siyaasaa hordoftoota isaanii gidduutti amma waan guddaa uumeeti kan inni jiru. Waa'een abbaayii jira. Kun amma wal qabatee jechuudha biyya kana keessatti rakkoo akkamii fida? Waan nama dhibu keessaa hanga seenaa dinagdee biyya kanaa keessatti rakkoo walxaxaa akkasii wal faana Itoophiyaatti dhufe keessaa kun isa jalqabaa yookaan hangam beekutti wantoota tokko lama sadii jedhanii caqafaman keessaa isa tokkodha. Keessumatti waggaa nu keessa jirru kun. Waggaa 20 waggaa 10 irraa fi waggaa 15 irraa akka turetti filannoo yaaduun hin danda'amu. Waggaa 15 irraa mootummaan biyya bulchu yoo warra amansiisaa ta'e dabarsuu danda'a ta'a. Har'a garuu akkasitti miti. Har'a dhaloonni dargaggootaa warra illaayitii ta'anidha. Warri hooggantoota paartilee mormituudha yeroo kam caalaa hidda lafarratti naqatanii jabina yeroo isaan itti qabanidha. Itoophiyaan waggaa 10-15-20 har'aa caalaa addunyaatti baay'ee kan siqatteedha. Kanaaf akka kanaan duraatti waa'ee filannoo kana maniijii gochuun rakkisaa ta'a. Sababa ta'eef rakkoo hamaadhaaf balaa hamaa fidee dhufuutu jira. Baay'ee COVID-19 dhukkuba hawaasni waliigalaan dhukkuba ofirraa deebifne. Hawaasni isa kana balaa uumamaati faalama qilleensaa irraan kan ka'e wantoota dhalatanii dhufanidha. Hawaasni keenya wal qabannaan kan ofirraa faccisuu hin danda'amu. Rakkoo garaagaraa illee faccisuu hin danda'amu. Waan akka filannoo kana garuu waan akka hooggansa siyaasaa biyya kanaa garuu seerri feerri biyya waanta jedhu waliigaltee dhaabbilee siyaasaa gidduutti hariiroo uumamuun hin ta'u taanaan waa salphaatti maneejii gochuu danda'amu rakkoo isa caalu fidee dhufuu danda'a jechuudha. Isarra dabarree yaaddoo nutti aggaamamaa jirutu jira. Hidha laga Abbayyaa qabeenya biyya keenyaa duguugee fudhatee jira. Birrii biiliyoona hedduu lakkoofsaan Itoophiyaan nu akka lammii biyya kanaatti lakkaa'uuf illee nu suukkanneessutu irratti dhangala'eeti jira. Qalbii hawaasa kanaatu itti dhangala'e. Humna hawaasa kanaatu itti dhangala'e. Tokkummaa hawaasa kanaatu itti dhangala'e. Qabeenya uumamaa hawaasa kanaatu itti dhangala'e. Kanarratti qabeenya qabnu waan qabnu turgufannee hidha caljennee teenyee ilaallu miti. Kanaaf wanti Masrii wajjin deemaa jiru amma bishaan guutuun hin jalqabama isaa wajjin wal qabatee wanti dhufu inni immoo rakkoo amma biyya keessa jiru kanatti akka wanta boba'aa quutti adeema. Kanaaf egaan Itoophiyaan yeroo kam caalaa daandii qaxxaamuraarra jirti. Itoophiyaan yeroo kam caalaa wal dhaga'uu, wal ta'uu, walii galuu, give and take, negotiated consensusiin hin deemamu taanaan rakkoo hamaatu fuula keenya dura jira. Kanaaf warroonni kun gaafa walitti dabalamanii boiling pointiin gochuu barbaadu jechuudha biyya keenya. Kanaaf rakkoowwan hamaadha. Tokkoon isaa iyyuu jabaadha. Biyya diiguu danda'a. Tokkoon isaa qofaan 3-4 ta'anii gaafa dhufan immoo rakkoo akkamii akka ta'udha. Kana jechuun garuu hin yaaddoofnee sodaannee abdii kutannee teenya jechaa miti. Yoo dhuguma biyya kanaaf dursi kennama ta'e, yoo dhuguma saba kanaaf dursi kennama yoo ta'e, yoo dhuguma fedhii ofii kan dhuunfaaf kan gartuu caalaa tokkummaa saba kanaaf biyya kanaaf dursi kennama yoo ta'e rakkoo kan hundumaatti salphaatti keessa bu'uun hin danda'ama. Dhuguma gootota siyaasaa hedduu qabna, gootota dinagdee garuu muraasa qabna. Kuni wanta namni karoorsee itti yaadee fidenti. Gootota siyaasaa hedduu maaliif qabaanne yoo jenne yookaan namoota qabsoo keessatti fakkeenya ta'an hedduu maaliif qabaanne yoo jette saba cunqurfamaa waan taaneef. Saba seenaadhaan cunqurfamaa ture har'as cunqurfamaa jiru waan taaneef. Gaaffiin siyaasaa tun deebiin gaaffii dinagdee deebisuun immoo ulfaata. Dinagdee biyya tokko keessatti akkamittiin eenyutu yoom guddatee biyya guddisan jedhu yoo gaaffiin siyaasaan deebine ulfaataa ta'a. Sanaaf abbootiin keenya qabsootti wal'aansoorratti dabarsan malee yeroo itti haalli isaanii mijatee hojii hojjetan hin qaban. Inni kun sababa guddaadha. Xiinxala gadi fagoos gaafata. Siyaasa jechuun baay'ee
eenyutu maal to'ataadha. Who controls what? Who isheen jennu eenyutu aangoo qabaadha. What isheen jennu immoo resourceedha, dinagdeedha. Tokko Facebook irratti footoo tokkoon arge. Gaggeessaatu fuuldura taa'ee gaafata gaa. Maal jedhee gaafata? Meeqa keessantu jijjiirama barbaaddu biyya kana keessatti jedha namoota baay'eetu jira. Meeqa keessantu jijjiirama barbaaddu jennaan hundumtuu dhaan harka kaasanii barbaadna jijjiirama jedhan. Ergas immoo deebisaa galatoomaa jedheen. Meeqa keessantu of jijjiiruu barbaaddu jennaan hundumtuu jedhe. Namni biyyattiin akka jijjiiramtu barbaada malee ofiisaa jijjiiruun barbaada. Yoo ati hin jijjiiramin biyyattiin hin jijjiiramtu. Biyya kana jijjiiruudhaaf jalqaba anatu jijjiiramuu qaba, sitti jijjiiramuu qaba, ilaalcha keenyatu jijjiiramuu qaba. Egaa tokko jedhanii lama jedhu miti tokko otoo hin jedhin sagal kan jedhu raacha qofa. Carara hogbarruu Oromoo gola Oromoo fi alagaa keessatti ibse Dhaabaa Wayyeessaa. Yeroo itti qubeen afaan Oromoo isaan kaaniif tokko jedhamee marsaa jalqabaatiin barsiifamuu jalqabetti Dhaabaan garuu kitaaba afaan Oromoo asoosama akkas mi'aawu, asoosama akkas kalaqa bareedaa sammuu namaa qabachuu danda'u, namaa wajjin jiraachuu danda'u kan barreessee Oromoodhaaf yeroo dhiyeessu namni kun ammam aartii Oromoo guddisuudhaaf, aartii Oromoo gara sadarkaa ittaanuutti ceesisuudhaaf nama muratee ka'e ta'uu yeruma sanaa beeksisa jechuudha. Umurii isaa sanaan, umurii dargaggummaati. Kanaaf namni kun nama Oromoof kenname, kennaadha, otoo beenneeti. Namni wallaale inni kaan hin boo'e nama boosisa wantichi diraamichi ni ilaaltu garuma fiilmiin qulqulluu miti malee nama boosisa idduudhaan faccitee namni kadhatamee adaraa callisaa jedhamee namni callisee ammas irra deebama utuun se'in faa boo'u. Ergaan isaa maal ture tiyaatirri sun maal irratti xiyyeeffata? Tiyaatirichi seenaa Oromoo irratti xiyyeeffata. Dhiibbaa Oromoo irra baroota ammas hin jedhamne kanaaf taasifame irratti xiyyeeffata. Uumaan yeroo nama uume hojiidhaa wajjin dhala namaa eebbiseera. Biyya lafaa kanarratti isa kophee qulqulleessu irraa kaasee hanga isa xiyyaara balaliisutti akkasumas hojiiwwan addunyaa kanarratti maqaa isaanii himnee fixuu hin dandeenye baay'een kan ittiin waamamu hojiidha. Magaalaa Finfinnee kana keessatti dargaggoonni Oromoo aadaan hojii isaan qaban yeroo baay'ee sadarkaa komatamuuttidha kan inni adeemu. Kanaaf jecha magaalaa kana keessatti dargaggoonni Oromoo hojii hojjechaa jiran meeqa ta'uu yoo jenne lakkoofsaan muraasa ta'uu danda'u. Hojiiwwan xixiqqaa fakkaatan galii gurguddaa immoo argamsiisuu danda'an, jireenya namaa geeddaruu danda'an baay'een magaalaa kana keessatti dagatamanii yookaas immoo moggaatti hafaniiti kan isaan jiran. Dargaggoota muraasaa wajjin guyyaa har'aa kana turtii taasisuudhaaf gara magaalaa Finfinneetti baaneera. Dargaggooti kun maal hojjechaa jiru isa jedhuu fi dargaggoota waliin ijaaramanii konkolaataa miicanii galii argatanii jireenya isaanii gaddarachaa jiranidha. Isaanii wajjinan turtii taasisa. Qophiin kun qophii utubaa biyyaati. Konkolaataa dhiqaan jira. As ijoollee hiriyoota koo wajjin gurmuufneetu konkolaataa dhiqaa jirraas. Tole guyyaatti konkolaataa meeqa miicitee oolte? Konkolaataa akkuma hojii isaati. Yoo hojiin baay'ate amma 6-7 hojiin ennaan jirre immoo 3-4 wal gargaarree fechaadha ijoollee wajjin. Maqaan koo Katamaa Girmaan jedhama. Kanan dhufe Aanaadaa Bargaa Gandaaru Leemmanidha. Godina Shawaa Lixaati. Yaa'u baluma biddeen barbaacheetiif as dhufne. Asis gaafa dhufnu hojii kanarratti kufne. Hojiinis bareeda waan jedhu. Kana dura maal hojjechaa turte? Kana dura hojii biraan hojjenne ani akkuma warra maatii koorraa dhufeen hojiidhuma kana galee. Hojiidhuma kana hojjetaa jira malee hojii biraa hojjedhe hin beeku. Barumsaan hanga kutaa meeqattiidha kanatti baratte? Hanga 8 baradhe. Hanga kutaa 8 baratte. Amma barachaadha kanatti jirtu? Ayi barachaa hin jiru. Amma hojiidhuma kana hojjetaa jira. Guyyaatti baay'ee miti duraan gini ayyariin hin jira ture amma gabaanis badaadha waan ta'eef sabuma jeequmsaa kanatti fakkaate bakka amma guyyaattuu xiqqaate naannoo 250 300 naannoo kana guyyaatti hojjaan hojjetamu. Kana
Maqaan koo Lammii Tashoomaan jedhama. Kan dhufe godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa ture irraan dhufe. Kan aan ture barachaan ture. Durummaa kaasee jechuudha. Amma bara kana kutaa 11 barachaa ture. Bara darbee jechuudha. Hojii dursaa jechuudha. Koronaan dhibeen kun dhufeen jechuudha. Amma immoo dhibichi dhufeera. Erga sanii bakka barumsa waan dhaabbateef hojii kana jammaree jechuudha. Hojiin amma hojjechaa jiru kana jechuudha. Bakka amma asirraan kun kana hojjechaa jiru. Egaan jaallatamoo daawwattoota keenya qophii keenya turtii yookaas imala waggaa tokko kana keessatti dargaggootaaf qophii dhiyeessaa turre kan isin biraan geenye kanan gammaatti daawwachaa turtanidha. Qophii kanaan egaa waa guddaa akkasiin barattan abdii guddaan qaba. Namooti adda garaa karaa imeelii, karaa feesbuukiidha, karaa yuutuubiidha koomentiiwwan adda addaa nuu kennuudhaan qophii kana jaallachuu keessan nu mirkaneessaa turtaniitu. Akkasumas immoo waan hojjechuu qabnu kana hojjedhaa kana nu sirreessaa nama akkasii nu afeeraa jettanii namooti adda addaa nuu kennitaniitu. Turtii keessan ammallee FIB wajjin waggaatti kana akkasiin taasiftan asumaan isin afeera. Wantoota gara fuulduraatti hojjechuu qabnus karaa inboxii yookaas karaa feesbuukii keenya karaa imeelii keenya nu barreessuu dandeessu jedheetan asumaan si yaadachiisuu barbaada. Egaan namooti nuti dubbisne waggaa kana guutuu warra ammas hin daawwattan kana duwwaa miti. Namoota jajjaboo kan irraanfanne yookaas immoo kan irra darbine jiraachuu danda'u. Isaan kana egaa karaa yuutuubii keenya seentanii daawwachuu akkasiin dandeessan abdii guddaan qaba. Kana qofaa miti gaa qophiileen FIB'n isiniif dhiyeessaa ture wantooti jajjaboon isinitti bu'aartan isinitti bashannantan waggaa kana keessa kan biraan illee kan hafan jiraachuu danda'u. Hangama kootiin qophii kanaan waggaa tokko isin wajjin ture keessatti jechuudha. Akkasiin barattan waan isiniif ta'a jedhee yaadu wantoota garaagaraa isiniif dhiyeessuudhaaf yaaleera. Gara fuulduraattoo maal hojjechuu akka qabnu yaadi keessan nu barbaachisa. Gumaachi keessan tumsi keessan ammallee nu wajjin haa ta'u isiniin jenna. Dargaggoota jajjaboo Oromiyaa keessatti biqilan dirree barnootaa irra jiran akkasumas immoo dirree dinagdee keessa biizinesii keessa dirree teekinooloojii keessa jiran dirree ispoortii keessa jiran gara fuulduraatti qabadde kan isiniif dhiyaannu ta'a. Isinis gaa tumsa keessaniin akka nu faana taatan gamanumaan ammallee irra deebi'ee waamicha isiniif gochuun barbaada. Nu wajjin turuu keessaniif baay'isee guddisseetan isin galateeffadha. Qophii kana waggaa guutuu nu wajjin dhama'anii hojjechaa kan turan ogeessota kaameraa keenya baay'isee galateeffachuun barbaada. Kana duwwaa miti gaa editeroota keenyas akkasumas ulfaadhaattiin jechuun barbaada. Egaa qophii kana guyyaa har'aa kana immoo akkasitti qindeessuudhaan isin biraan ga'aa kan jirru ogeessi kaameraa Biraanuu Dajanee gama ogummaa gulaaluutiin ammoo Hanna Taarikooti. Qophiilee FIB afaan waliin turtii gaarii isiniin jedha.